Godaansi madaa sammuu nama keessaa hin baane hedduu nama keessa kaa'ee darba. Namni kan biyya isaa dhiisee godaanuu beelli yoo itti hammaatu, hongee fi hiyyummaan yoo itti hammaatu, waraanni waliin yeroo jiraatuu fi hojiin dhabamee nageenyi biyya keessaa yeroo hin jiraannedha. Sababoota ijoo kanaan kan hammaatan ammoo lammiilee Afrikaa hedduudha. Keessumaa Afrikaa bahaa keessaa ammoo godaantonni baay'inaan biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiriyaa, Keeniyaa fi Sudaan keessatti kan baay'atan yommuu ta'an, biyyoonni Afrikaa biroo kan waraana waliinii keessatti argaman kanneen akka Dimokiraatik Kongoos ni jiraatu. Lammiileen kunneen biyya keessa teenyee utuu ilaalluu beelaan du'uurra jedhanii godaansa seeraan alaa jalqabu. Godaansicha erga jalqabanii garuu imalli seeraan alaa beelaa fi dararamuurra darbee hanga nyaata qurxummii ta'uu fi dhumarrattis gammoojjii keessatti du'anii kabajaan awwaalamuu dhabuu of keessatti ni hammata. Karaawwan imalli seeraan alaa itti baay'atu keessaa tokko karaa Liibiyaarraan gara Awurooppaatti taasifamudha. Karaan kun karaa balaafamaa godaantonni hidhattoota IS fi hidhattoota biroo eenyummaan isaanii hin beekamneen qabamanii maallaqaa itti gaafataman yoo dhaban itti ajjeefamanidha. Tibbana reenfi godaantota jumlaan ajjeefamanii Liibiyaa keessatti argameera. Reenfi namoota jumlaan ajjeefaman kana ammoo godaantotuma biyyoota amma maqaa isaanii caqafnedha. Godaantota Itoophiyaas ni hammata jechuudha. Karaan godaansaa balaafamaan gara biraan ammoo adeemsa karaa Yemeniin gara biyyoota Arabaatti taasifamu yommuu ta'u, inni kunis karaa baay'ee hamaa fi sodaachisaadha jedhameera. Hidhattoonni Hutii Yemen walakkaan ol bulchaa jiran akkasumas hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne godaantota Itoophiyaa fi biyyoota biroo yommuu argatan mana cufamaa gammoojjii keessatti ijaaranitti ugguranii reebanii maallaqaan lubbuu ofii akka bitatan gaafatu. Asittis akkuma kan Liibiyaa kan danda'an of bitatanii yoo ba'an kan dadhaban ammoo ni ajjeefamu. Erga Yemanii ba'anii Saawudiin daangaa irratti namoota dheebuu fi beelaan laafan kana irratti rasaasaa shaakalchiifti jechuudha. Kun ragaa wajjin kan dhiyaatedha. Waraanni baha giddu galeessaa akka jalqabameen hidhattoonni Hutii Hamaas irra goranii erga Israa'elitti misaayila dhukaasanii booda Ameerikaan hidhattoota Hutii gammoojjii Yemen keessatti guyyaa saafaa boombii mana isaan keessa dhokatanii jiran irratti roobseera jette. Garuu dhugaan isaa hidhattoota Hutii dhokatanidha jechuun kan Ameerikaan gara jabina guddaan qorannoo tokko malee qilleensarraa boombii itti roobsite hidhattoota Yemen Hutii utuu hin taane godaantota maatii isaanii fi ofii isaanii jijjiiruuf bahanii fi gammoojjicha keessatti hidhattootaan qabamanii hugguramanii jiran turan. Godaantonni kun lammiilee Itoophiyaa fi biyyoota ollaa keenyaa kan turan yoo ta'u, boombii Ameerikaatiin gammoojjii Yemen keessatti mana keessatti hugguramanii beelaaf dheebuu irratti abiddaan dhuman jechuudha. Namoonni balaa sanarraa lubbuun hafan ifatti waan uumame dubbataniiru. Kanaanis dhaabbanni mirga namummaa Ameerikaan maatii godaantotaa dogoggoraan ajjeefte kanaaf kaasaa yookaan gumaa kaffaluu qabdi jedhanii jiru. Oduu gaddisiisaa fi naasisaa dachee Yemen irratti ta'e kana akkasumas gumaa Ameerikaan kaffaltu jedhame kana bal'inaan isin biraan geenya nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa kallattiin gara oduu keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Amnesty Internationaliin haleellaa qilleensarraa lubbuu namaa galaafate kan eebila 2025 keessa godaantota Itoophiyaa mana hidhaa Yemen keessatti hedduu ajjeesee fi madeessee ilaalchisee Ameerikaan qorannoo hatattamaa fi ifa ta'e akka gootu gaafateera. Gareen mirga namummaa kun akka ibsetti haleellaan waraana Ameerikaatiin yeroo opereeshinii Raw Rider eebila 28 bara 2025 raawwatame haleellaa madaalaa hin qabne kan seera namummaa idil addunyaa cabsu ta'uu ibseera. Dhaabbatichi bakki haleellaan sun itti raawwatame godaantota haala godaansa seeraan alaa isaaniif qofa hangaa'ota Hutiin hidhaman kan keessummeessu ta'uu fi bakka siivilii beekamaa ta'uu ibseera.
Dhugaan gaddisiisaan namoota lubbuun hafan irraa argame gamoo siivilii hidhamtootaan guutame addaan baafamuu tokko malee boombii irratti darbatamuun isaa suuraan ifa ta'e ni agarsiisa jedha Kiristiyaan Baakleer Amnesty Internationalitti itti aantuu daayirektarri naannoo Baagiddu Galeessaa fi Kaaba Afrikaa. Kun ammoo Ameerikaan itti gaafatamummaa bu'uuraa seera namoomaa idil addunyaa jalatti qabdu keessaa tokko bahuu dhabuu ishee fi galmi sun kaayyoo waraanaa ta'uu fi dhiisuu isaa mirkaneessuuf qorannoo walabaa akka taasifamu gaafateera. Gabaasni Amnesty dinqii nuti lubbuu namne jedhu kan yaada namoota haleellaa qilleensaa Ameerikaan namoota nagaa wiirtuu tursiisaa sa'aadaatti hidhaman irratti raawwattee ibsu bahee jira. Gabaasichaaf Amnestiin gaaffiif deebii lammiilee Itoophiyaa 15 lubbuun hafan waliin taasisee fi xiinxala suuraa fi viidiyoo saatalaayitii irraa walitti qabateera. Dhaabbatichi haleellaa kanaan kanneen ajjeefaman lammiilee Itoophiyaa 16 irra caalaan isaanii dhiirota umurii 20 keessa jiran ta'uu adda baasee jira. Akka ministeerri haqaa fi mirga namoomaa hootii ibsutti yeroo haleellichi raawwatamuu kana godaantonni Afrikaa 117 hidhaa turan keessaa 61 kan ajjeefaman yoo ta'u 56 ammoo madaaniiru jedheera. Namoonni lubbuun hafan Amnestytti akka himanitti yeroo dho'insi jalqabaa gamoo dhiyoo jiru rukutee wiirtuu sana keessaa akka hin baqanne taasifamuu himaniiru. Osoo haleellaan xiyyaaraa lammataa kallattiin bakka tursiisa godaantotaa hin rukutiin dura miliquuf yeroo yaalan eegdonni dhukaasaa akeekkachiisaa dhukaasuun akka isaan hin miliqne dhorku seeraniiru. Namoota lubbuun hafan hedduun isaanii qaamni isaanii ciccituu, narviin miidhamuu fi miidhaa cimaan mataa isaanii irra ga'eera. Kanarra osoo achitti du'e wayya ture jedha lammiin Itoophiyaa waggaa 20 kan dho'insa kanaan miila tokko dhabee Hagos. Namni biraa lubbuun utuu jiru ija isaa tokko dhabe Dastaan haleellaan kun namoota hedduu ajjeesee kaan keenya immoo qaama miidhamtoota nu taasisee kaan immoo rifaatuu fi sodaa cimaa keessa nu galchee jechuudhaan dubbateera. Haleellaa kana kan raawwatte Ameerikaadha. Dachee Yaman keessatti hidhattoota Hutii irratti tarkaanfii fudhadhee maqaa jedhuun jechuudha. Haa ta'u malee haleellichaan dura qorannoon Ameerikaan taasiftee hin turre. Amnestiin akka jedhetti uumamni siivilii giddu galichaa waggoota kan beekamu yoo ta'u dhaabbileen gargaarsa namoomaa yeroo hundaa mooraa kana daawwataa turan jedheera. Keessattuu Ameerikaan bara 2022 haleellaan qilleensaa gamtaa Saaudiitiin durfamu hidhamtoota 90 ol gamoo mana hidhaa wal fakkaataa keessatti erga ajjeesee booda bakki kun bakka siivilii ta'uusaa beekuu qabdi turte jedha dhaabbati mirga namoomaa kun. Dhaabbatichi galma yaadamee fi of eeggannoo haleellaan dura godhamee ilaalchisee hagayya 2025 ajaja giddu galeessaa Ameerikaa fi ajaja hojii addaa waloo irraa deebii argachuuf ifatti gaafachuu isaa ibseera. Isaanis namoota haleellaa raawwatame kanaan miidhaman hunduu namoota siivilii ta'uu gabaasni isaan ga'uu ibsaniiru. Amnestiin Ameerikaa haleellaa kana akka yakka waraanaatti qorachuun miidhamtootaa fi maatii isaaniif beenyaa guutuu akka mirkaneessitu gaafatee jira. Akkasumas Ameerikaan gabaasaa eegdonni mana hidhaa hidhamtoota nageenyaa barbaadan gadhiisuu diduu isaanii akka qorattuu fi haala godaansaa qofaa irratti hundaa'uun godaantota hidhuun akka dhaabbatus gaafatee jira. Namoota haleellaa kanarraa hafaniif haqni guutuun kennamuu qaba jedhaniiru Beeker. Beenyaa deebisanii dhaabuu damdamachiisuu fi wabii egeree jireenya isaanii ta'uu dabalatee beenyaa guutuu fi bu'aa qabeessa ta'e ariitiin argachuu qabus jedhee jira. Amnestiin malawwan murteessoo Ameerikaan miidhaa namoomaa nagaa hir'isuuf hundeeffaman ammaa bulchiinsa Tiraamp jalatti balaadhaaf saaxilamuu akeekkachiisuun Koongirensiin Ameerikaa eegumsi kun haala gahaa ta'een cimee hojiirra akka oolu akka mirkaneessuus gaafatee jira. Haleellaan Ameerikaa kun pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp bitootessa 15 2025 irraa eegaluun haleellaan qilleensaa cimaan garee Hutii irratti akka raawwatamu ajajuu isaanii hordofee kan raawwatame ture. Gareen hidhattoota Hutii Yaman jiran haleellaa Gaazaatti raawwatamu haaloo ba'uuf erga sadaasa 2023 as dooniiwwan daldalaa galaana diimaa irraa qaxxaamuran haleelaa turaniiru. Kana ittisuuf haleellaan Ameerikaan Yaman keessatti raawwattu eebila darbee bakka mooraa Saadaa jedhamu kaaba lixa Yaman kutaa hidhattooti Hutii to'atan keessatti argaman irratti haleellaa banuun godaantota Afrikaa hedduu kan ajjeeste.
Ergasii booda Israa'el tarkaanfii hidhattoota Huutii irratti fudhatteen muummicha ministeeraa Huutii ajjeeftee jirti. Kanaan wal bira qabamee gaafa ilaalamu tarkaanfii Ameerikaa fi Israa'el fudhatan gidduu garaagarummaa guddaan akka jirudha. Israa'el tarkaanfii fudhachuudhaan dura qorannoo bal'aa kan taasiftuu fi qaama irratti tarkaanfii fudhachuu barbaadde sana hanga inni kophaatti ba'utti kan adda baaftu ta'utu barame. Akka kan Ameerikaa iddoodhuma tokkotti godaantotaa fi yakkamtoota irratti tarkaanfii akka hin fudhanne jechuudha. Haleellaa Ameerikaan Huutii Yaman jiru irrattan gaggeesse jette kanaan lammiileen Itoophiyaa hedduun du'aniiru. Giddugalli saadaa erga haleellaa qilleensaa Ameerikaan barbadaa'e booda reenfi namoota hedduu caccabaa gamoo jalaa argamu TV'n Huutii Almasraa jedhamu gabaasee ture. Karaan godaansaa Yaman keessa darbu karaa baraafamaa fi baay'ee hamaa akka ta'e si'a hedduu BBC'n gabaasaa tureera. Nutis gabaasa keenya keessatti dhiyeessaa tureerra. Hagayya 3 bidiruun godaantotaa 157 feetee turte handaara galaanaa Yamanitti didimuun lubbuun namoota 60 caalanii darbee ture. Dhaabbati godaantotaa idil addunyaa IOM godaantonni lubbuun isaanii darbee kanneen hedduun isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'uu akeenu libseera. Bidiruun kun bulchiinsa kibba Yaman Abiyaan jedhamtutti kanneen himte yoo ta'u sababa haala qilleensaa hamaa ta'een taateen kun akka mudates ibsameera. Godaantota bidiruu kana keessa turan keessaa namooti 12 lubbuun isaanii baraaramuun kan danda'ame yoo ta'u kaan garuu hanga yoonaa hin argamin akka jiran IOM hoogganaan damee Yaman BBC'tti himaniiru. Bidiruun daandii galaanaa dallaalonni seeraan ala fayyadaman irraa yabalaa turte. Godaantota bidiruu kana irra turan keessaa reenfi namoota 54 bulchiinsa kibba Yaman bakka Kaanfar jedhamu keessatti handaara galaanaa irratti argame. Reenfi namoota 14 ammoo hospitaala magaalaa guddoo Abiyaan kan taate Zinjibaar jedhamtu keessatti argamutti kutaa reenfaa galfamuu Associated Press gabaasee jira. Daandiin galaanaa balaafamaan bidiruuwwan hedduun keessatti didiman kana irratti lubbuun godaantota Itoophiyaa waggaa waggaan darbaa jira. Godaantonni gaanfa Afrikaa irraa biyyoota galoo galaanaatti imalan galaana diimaa fayyadamuun gara Yamanitti erga ce'aniin booda achirraan godaanu. Wayita gara Yamanitti ce'an galaana diimaa irratti erga Yaman ga'anii hidhattootaan dararama hamaa argu. Yeroo dhiyoos bidiruun galaana diimaa irratti garagaluun lubbuu namoota dhibbaan lakkaa'amanii gaaga'amuu yookaan namoota hedduun achi buuteen isaanii dhabamuu IOM gabaaseera. Bitootessa darbee bidiruun godaantota Jibuutii irraa feetee galaana diimaa irra imalaa ture daangaa Yaman wayita geessu dhinimuun lubbuun namoota 180 caalanii darbuunis gabaafameera. Kanneen du'anii fi achi buuteen isaanii kanneen dhabame keessaa lammiileen Itoophiyaa hedduu ta'uun ibsamaa jira. Bidiruun daangaa Yamanitti qaqqabuuf dhiyaattee didimtee namoota du'an keessaa 31 lammiilee Itoophiyaa ta'uu fi 3 ammoo lammiilee Yaman hidhattoota ta'uu gabaaseera. AP'n amajjii darbee bulchiinsa kibba Yaman handaara galaanaatti bidiruun didimuun lammiileen Itoophiyaa 20 caalan du'uun isaanii ni yaadatama. IOM yeroo sanatti gabaasa baaseen bulchiinsa kibba Yaman bakka Taayiz jedhamutti balaan kun qaqqabuu ibsee ture. Kanneen du'an dhiira 11 fi dubartoota 9 yoo ta'an bidiruun godaantotaan didimte kun lammiilee Itoophiyaa 35 feetee akka turtes jarmiyaan dhimma baqattootaa kun gabaaseera. Godaantonni Itoophiyaa 15 akkasumas hojjettoonni bidiruu lammiilee Yaman ta'an 2 lubbuudhaan hafuun isaaniis ibsameera. Onkoloolessaa 2024 ammoo balaa bidiruu handaara Jibuutiitti mudateen godaantonni Itoophiyaa 48 du'uun isaanii ni yaadatama. IOM akka gabaasetti bidiruun lameen Yaman irraa gara Jibuutiitti imalaa turan godaantota 320 fe'anii kan turan yoo ta'u namoota bidiruu oofaniin akka irraa bu'an dirqisiifamuun balaan mudate. Balaa sanaan reenfi namoota 48 kan argame yoo ta'u namoonni 75 achi buuteen isaanii dhabamuun ni yaadatama.
Godaantonni 197 balaa kanarraa hafuu imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu ibsee tureera. Balaa sanaan dura waxabajjii 2024 bidiruun godaantota irra caalaa isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'an feetee turte handaara Yemenitti didimuun yoo xiqqaate lubbuu namoota 49 darbuun gabaafameera. Godaantonni balaa sanarraa hafan lubbuu baraartotatti akka himanitti bidirittiin godaantota 260 feetee turte jiraniiru. Akka isheen garagaltuuf sababa kan ta'e ammoo qilleensa cimaa humnaan oliin buubbisaa ture akka ta'e ibsameera. IOM yeroo sana gabaasa baaseen kanneen du'an keessaa 31 dubartootaa fi 6 ammoo dubartoota ta'uu ibsee jira. Dubartoonni fi daa'imman 90 walumatti lammiileen Itoophiyaa 145 lammiileen Somaaliyaa 115 ta'an bidiruu sanarra kan turan yoo ta'u ka'umsi isaanii Boosaasoorraa akka ture ibsamee jira. Imala akkanaan baay'inaan lubbuun isaanii gaagaamaa kan jiru lammiilee Itoophiyaa ilaalchisee IOM sababa walitti bu'insaan jijjiirama qilleensaa fi hiyyummaan lammiileen Itoophiyaa karaa Yemen gara biyyoota galoo galaanaatti ni godaanu jedhee jira. Biyyoota kunneen keessaa dararaa saamicha humnaa fi gaagama lubbuutu isaan eeggatas jedhee jira. Godaantota kunneeniif tajaajila fayyaa, nyaataa fi eegumsaa kennuuf dirqama kan qabu jarmiyaan kun fedhii fi dhiyeessiin isaa akka waliin simnees ibsee jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessitoota waan yeroo kanaaf siniif qindeessinee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.